السلام عليكم ورحمة الله شمارك فونا جر جرت وأنا جرا قلت ربي نجني كجا كان جلا كبجا بك جرتنوتي سين حاجة وجدت إجا حرمو حالا كمين جوجلي كيستي أفان رومو أفان بينتكو جم أفان رومو ديبنا إبان إبتي الرامبود عن إنجليز فهم بيكو أفان أماري فهم بيكو بري فما إنجليز فاتوس عربي فاتوس هم بيكو جتون أفجرا فيديو كان أجر أماتي داود أرا واي أفان رومو جوجلي كيستي hojii eegaluusaa torban tokko dura irraa dubbatamaa ture atta'u malee ingiliffa gama afaan oromootti deebisuun hin jiru achi keessa yoo oromiffaan barreessine gama ingiliffaatti nuuf deebise malee ingiliffa tokko gama oromiffaa deebisuu afaan amaariffaa tokko gama oromiffaa deebisuu ani nagarra jechuudha barbaadeen dhabe amma immoo dhibbatti karaa salphaa ta'een ni jira jechuudha akkuma argaa jirtan kanatti irra caalaan keenya afaan tokko gama afaan oromiffaa deeffachuuf aappiin ni jira Chrome keessatti illee deebisuun hin dandeenya viidiyoo kana kan waraabu akkana godhe namoonni baay'een illee irraa na gaafataniiru waan kana ijoolleen keenya jechuudha keessattuu afaan amaariffaa yoo gadhiifamu wanni tokko qoonsilaa riyaadnatti fakkaata achi jalatti afaan kun maal jira naaf galuu jedhanii namoonni oromoo ta'an ni barreessu achi jalatti kun karaa salphaadhaan eega oromiffa barreessuu beektanii oromiffa dubbifachuu eega dandeessanii afaan amaariffaa tana koppii godhatanii gama afaan oromoo geessanii yoo ittan dhibbatti isiniif jechuudha fakkeenyaaf godhee isinitti argisiisu akka dhuma viidiyoo kanaatti hordofuu hin dagatinaa viidiyoo kana laayikii godhaa hiriyoota keessanii sheerii godhaa namoonni wallaalan akka irraa baratan isiniin jira amma kallattiidhumaan gama barumsichaa isin dabarsa fakkeenya tokkoon isiniif kaasa jechuudha fakkeenyaaf kun imbaasii riyaadii jechuudha imbaasii riyaad kun arra maxxansa jira sa'aatii 14 dura barreeffama kana jechuudha linkii lakkoofsa namoota baay'ee as keessa jira garuu amaariffi kun maal akka jedhu namoota baay'ee fi hin galle koomentii kana jalatti illee ijoolleen keenya baay'een keessan gaafachaa turtanii maal jedha ka jedhu egaa karaa salphaa ta'een amma isinitti argisa jechuudha osoo nama hin gaafatin dhibbatti waan amaariffi kun jedhu baruu yoo barbaadan agaruma viidiyoo kanatti yoo hordoftan barumsa kana keessatti waan baay'ee argattu fakkeenyaaf linkii barreeffama kana gadi qaba jechuudha akka kiyyaan san booda kooppii tekstii bakka jedhu kanarra tuqa jechuudha okay amma eessan deema gama Chrome kiyya keessan seena jechuudha Chrome kiyya keessa yoo seenu ofsumaan eegganna akkuma argitan kun afaan oromoo jira afaan adda addaa jira yoo oromiffa gama amaariffaa hiikoo barbaadanis arabiffa gama oromiffaa waan barbaadan kan dhumarra isin argisiisu jechuudha viidiyoo kana yoo agaruma hordoftan isiniif gala amma oromiffa irraan qaba jechuudha aappii tana keessa oromiffa hin arginillee dhaanii apdeet godheellee haaromseen hin dhabe keessa amma oromiffa asiin jira fakkeenyaaf intar tekstii bakka jedhu kanatti waan nama kooppii godheef gashuuf gadiin qaba jechuudha gadiin qaba barreeffama kana paasti bakka jettu kanarran tuqa amma sirratti amaariffi amma dhufi annaaf seena jira jechuudha okay ofiinuu translate naa godhee jira jechuudha tarree lammiilee paaspoortiin isaanii haaromfamee jira jechuun ni danda'ama tarree maqaa lammiilee keenyaa haaromfamanii yeroo dhuftan lakkoofsa faayilaa fi paaspoortii fi nagahee moofaa fidaa jedha warri kana afaan oromiffa waan ta'e waan irra deebi'ee ingiliffaan illee hiikamee jira jechuudha sirriitti dhibbatti afaan oromoo googelii keessatti akka duraa miti jechuudha dhibbatti amma hiikamee jira jechuudha afaan tokko yoo fidee as keessatti translate gochuu barbaaddanii osoo qubbee tokko hin dhibbatti isiniif hiikuu danda'a gamanumaan afaan oromoo akka amaariffaa kanallee dubbisuu ni dandeessu osoo hin dogongoriin lammiilee paaspoortii isaanii haaromfatanii jedhan akkuma kanatti nagahee jechuun waraqaa ni qabduun waraqaa san qabatanii dhaqanii paaspoortii isaanii akka fudhatan maqaa keessan akka ilaalatan isinitti himaa jira jechuudha kanaasumatti dhaabna fakkeenyaaf ammallee nama tokkotu ingiliffa isinii barreessa jechuudha koomentii keessan jalatti haa ta'u bakka adda addaatti barreeffama afaan ingiliffaan isinii barraa'e tokko yoo kan hin beekne ta'e immoo koomentii tanallee kooppii godhachuu ni dandeessu koomentii tana fakkeenyaaf koomentii kana kooppii godha jechuudha harkuma kiyyaan gadi qaba akkasitti san booda kooppii bakka jettu kana irra tuqa jechuudha kooppii godha jechuudha ammallee bakkuma ammaan deema google bakkuma ammaatiin naqee hiika jechuudha okay I love you Allah bakka jedhu asin tuqaa peesti bakka jedhu kanan tuqa I love you Allah jedha maal jedhannaan asirratti ka'ee jira jechuudha akkuma argaa jirtan kana sin jaalladha rabbi ingiliffillee akkanuma jedha sin jaalladha rabbi jedha jechuudha
dhibbaan dhibbatti osoo qubee tokko hin dogongorin qubee afaan Oromoo namoonni nama keenya caala jechuudha dhibbaan dhibbatti barreessa jechuudha haala kanaan isiniif galee abdii qaba. Egaa haala kamiin bakka kana dhufuu dandeenya ka jedhu ofimmoo jalqaba irratti aappiin gadi buufannee qabnu sana keessatti Oromiffa hin arganu jechuudha. Oromiffi hin jiru ani barbaadee dhabeellee haaromseellee hin argine jechuudha. Yoo aappii kana dogongoraa ka buufadhe ta'e natti himtu ani keessaa hin argine gonkumaa aappii meeqa buuse jechuudha. Kana afaan Oromiffaa argachuufi Google keenya ni filanna jechuudha. Google keenya ni filanna. Wanni kun turee jira garuu dhibbaan dhibbatti ni qabne jechuudha duraan. Sababni isaa afaan Oromoo Google keessa waan hin jirreef akka afaan Amaariffaa afaan saba biraatti hin qabne reef jalqaba jechuudha. Kanaaf Chrome keessan keessa yookaan Google keessan keessa google.com jettanii barreessitu jechuudha. Gubbaa isinii kaa barreeffama iskiriinii irratti isinii barreessa. San booda search gootanii barbaachistu jechuudha. Ni barbaachistu. Egaa search gootanii haala kanaan barreessanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Aappii isin qabdan haala kanaan isinii fiduu danda'a. Fakkeenyaaf English bakka jedhu kana yoo tuqe afaan Oromoo inni argadha ka jedhu afaan Oromiffaa hin arginu as keessaa. Amaariffaa ni jira, Ingiliffaa ni jira, Arabiffaa ni jira, afaan adda addaa ni jira, afaan Oromoo naaf hin baafne hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Amaarinyaa kanarra gadi tuqa jechuudha. Okay. Akkuma argitan afaan Amaariffaa gubbaa kanatti dhufee naaf jira jechuudha asirratti. Afaan Ingiliffaa gama afaan Amaariffaa, Oromiffaa gama afaan Amaariffaa kun hin danda'a. Oromiffaa Ingiliffaa gama Oromiffaa deebisuu fi Amaariffaa gama Oromiffaa deebisuu asitti hin danda'u. Fakkeenyaaf warri Amaariffaa beektan baay'ee Oromiffaa hin jiru as keessa. Sana maal gochuu qabdu? Sana hundumaa dhiiftanii Google Translate ka jedhu kanarra xuxxuu jechuudha. Irra xuxxu. Gama aappii an qabu nageessa kun waan ta'eef aappii sana dhiisee Chrome yoo aappii hin qabaanne isin haala kanaan isin filachiisu. Chrome bakka jedhu kanarra tuqa jechuudha. Chrome. Haala kanaan naafidee jira jechuudha. Haala kanaan naafidee jira jechuudha. Oromiffaa keessa ni jira. Oromoo ka jedhu kanarra tuqa jechuudha. Irra gadi tuqa jechuudha. Sorry. Haala kana yoo bakka Ingiliffaa yoo ta'e Ingiliffa irra tuqxu, Oromiffaa yoo ta'e language isin filachisa. Ingiliffaa jira as keessa afaan adda addaa, Amaariffaa, Arabiffaa afaan guutuun ni jira as keessa waan ta'eef Oromiffaan fedha waan ta'eef afaan Oromoo kanarra godhadha jechuudha. Afaan barbaadan godhachuu ni dandeessanii. Egaa Oromoo irra godheen jira. Enter text bakka jedhu kanarratti barreeffama Ingiliffaa yoo barreessitanillee gama afaan Oromootti isinii deebisuu danda'a. Akkuma duraan isinitti argisiisan link copy godhatanii barreeffama yoo fedhan gama afaan Oromiffaa isinii deebisuu danda'a. Haala kanaan dhibbaa dhibbatti dura isinitti argisiisan jira alatti copy godhatanii fidanii as keessatti hiikkattanuuni. Fakkeenyaaf akkas gadi qabee paste irra yoon godhu copy an duraan fidanii jira waan ta'eef akkasumas hin jaalladha afaan Oromiffaa deebi'ee sagalee yoo barbaadan immoo sagalee kanarra tuttu jechuudha. I love you Allah. I love you Allah akkuma jedhaa jiru. Oromiffaan illee yoo kan hojjete Oromiffaa sagaleen hin jiru. Egaa halkan isiniif gara yoo kan isinii hin gale ta'e na gaafadhaa koomentii jalatti. Afaan Arabii hin beeku, Ingiliffaa hin beeku, afaan Amaariffaa hin beekuun hin jirtu jechuudha. Afaan feetan amma translate karaa gabaabaa ta'een gochuu ni dandeessu. Koomentii isiniif laatanis haa ta'u faaturaa waraqaa adda addaa bitattanii dhuftanis waan tokko kiniinii fa'aa bitattanii Ingiliffaa wallaaluu jira dawaa tokko. Wanni tokko amma wanni isin dhibu hin jiru. Afaan Oromiffaa dubbifachuu dandeenyaan, afaan Amaariffaa dubbisuu dandeenyaan karaa amma isin argisiise kanaan fayyadamuu ni dandeessu. Namni baay'een kana ni beeka jechuudha. Akkuma namni baay'een beeku wallaalaanis illee ni jira. Kanaaf warri haala kanaan wanni kun isin rakkise haala kanaan itti fayyadamu.